gochuuf dhabuu kun ani san madaalu laphee koo. እናንተ ገላን ፉudhe gilgilii taate tiktookiin feesbuukiin yuutuubiin ajandaan ture galagalamni obbaafantamne galata rabbii baga fuudhe mucaan sun dhugaa yooyyaa harka fuune jirtu maamiloota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'uu lafaaf iddoo jirtanitti yooyyaa jennee jirra anis nagaan jira intalli keessan qaxaleen faaya siikoo mandootiin faayamtee kan dhuftee akkam jirtanii warroonni chaanela kanaaf haarawwataatan chaanela keenya subscribe gochuun irraanfatinaa viidiyoo adda addaa uffata aadaa namoonni barbaadanis na dubbisuu dandeessan karaa inboxii jechaadha namoonni uffata aadaa kana barbaadan kanas ta'ee kan kutaa oromiyaa kamiitu yoo hojjannee biyya isin jirtan kamittuu isin erguu dandeenya egaa har'a maal dubbachuun dhufee waa'ee obboleessa keenya kanaati jechaadha galoo kana dura anaanaatiin waggaa dheeraadhaaf isa boochisaa turtee gaafa OBN irratti dhiyaatee interview moonet dhigoote irraa qabee haga ammaa boo'icha mucayyoo saniin dhiisne akkasumas immoo Dubaayin deemuudhaaf yaalii godhee Dubaayillee carraan fiizaan jalaa gubatee gara Itoophiyaa deeffame akka biyya keessan baane godhame jechaadha itti aansee isumarratti oduma jennu oduma akkasitti jiru mucaan kun bakka qorumsitti baay'atee amma garuu fuudhe intala wayii fuudhe kaleessa qalabatii godhee fi bakka anniversary adda wayii keessa turanii filaaworii diimaa keessa seenanii jechaadha unnee keessa jechuudha gabaabumatti oduma akkasitti jiraachaa jiru kaleessa gara galgalaa ganamaan fuudhe jedhanii poostii godhatanii gara galgalaa immoo mucayyoo dhiira biraa faana kasuufi uffattee jiru gaa'ila ciidha hojjette wayii gadi baasan tokkoffaa mucaadhanii baga gammaddeen jedha lammaffaa garuu warra suuraa akkasii walii gadi deemu sanii warra suuraa akkasii poostii gootanii suuraa sammuu miidiyaa hawaasaa keessa faxafaxanii ahmilee mucaallee cabsuudhaaf yaaddaniifan deebii kenna lammaffaa immoo mucaadhaafani jechaadha tokkoffaa bakki ani itti kennu ijoolleen mucayyoon tuni kana dura nama biraa faanallee gaa'ila godhattee jiraatte adda baate taana rakkoon qabu garuu odobbaa manaa jala jirtu ishiinis immoo dhiiftee kana wajjin hin eegaltu piroomoshiniidhallee namoonni jedhan jiru beekamu sun garuu mucayyoon nama biraa faana kana dura gaa'ila godhattee jiraatte amma nama saniin gargar baatee yoo jiraatte yoo galaanotti heerumte waan rakkoo qabu hin jiru garuu gaa'ila irratti ijaartu cubbuudha malee gaa'ila irraa nama hin taane yoo gargar bahan gaa'ila biraa ijaarrachuun cubbuu hin qabu jechaadha lammaffaan immoo namoo isaa bakki nan isaa dhaabu jechoota namaa suuraa kanaan dura namoonni viidiyoo ishiin hojjettee piroomooshinii adda addaa qabduuf gadi fidanii isa diiguudhaaf gaafatti dhufan akka hin dhageenyen jedhaan jechaadha abadan dhaga'uu qabdu maaliif namni nama diiguudhaaf deema namni haga namaa biyya lafaa kanarratti namni akka namaa nama balleessu namni akka namaa si gufachiisu namni akka namaa karaarra si dabsuuf xaaru tasumaan jiru biyya lafaa kanarratti namni bineensi caalaa namaati duratti nuti diina qabna jennaan amaara sodaanna waraana daangarra ama nama sodaadha nama oromoo sodaadha keessattuu oromoon nama cabsuudhaaf saba moo xiqqishu sotti saba moo xiqqoo boolla xiqqishu wayii hulaa wayii barbaadde si kuffisuudhaaf si barbaadde kanaaf of eeggannoo nati qabdu jecha namaa dhaga'u osoo hin taane kaayyoo kee haadha manaa kee ishee fuute wajjin gara fuula dura deemu bichaadhaan jedhan galaanuudhaan itti aansee immoo warroonni suura isaanii asiifachi ooftanii haadha manaa namaati mucaan kun ammallee baqqaa carraan qabu minaamin jettan nama hin cabsinaa yaa dhiiroo dhiisaa mucaa kana haa jiraatu baga fuudhe baga itti cabse baqqaa dhiira hoo jaartii namaallee taate maal rakkoo qaba inde ka isaatu namatu jalaa fudhate innis jabuumee dargaggoomee cimee hojjetee of danda'eetiin akkasis tanamaanis fudhannaan jabummaa isaa mul'isa inde maa nama cabsuu kaattu akkamitti waan akkasii kan hojjettu meesi yoomuma yaani oromoon tuni wal cabsuu wal xiqqeessuu dhiiftee walii waan gaarii yaaduu wal gammachiisuu wal jajjabeessuu wal kaayyeessuu gara kanatti yoom deemta oromoon bakka oduma boolla walii qottu asirra darbuu keessanii hara seenaan sin gaafata seerri sin gaafata seenaan lafee gootan darbanii sin gaafata waan fokkisaan hojjetinaa dhalootaan nama hin cabsinaa bakka mucaan kun akkamitti akka seene bakka kana gaheellee namni hin beekne jira jedhee yaadu Dubaayillee naa milkaa'ee deemuu fani jedhee kaleessa waan ta'e dubbatee ture haa ta'u haa deemu Dubaay sanis haa dalagatu carraan mucayyoo tanaalee waaqayyo waliin gaa'ila saaraaf abrahaami sinaa godhu eebbisaa huu dandeessan haga danda'ameen eebbisuu yaada malee nama cabsuudhaan yaadinaa yaa oromoo
namni Oromoon kun garumaaf walitti naafta amma doo sababa biraa ta'e dhugaa baga gammaddi wandimmi unkaan dessaalee jedha hani firaaf eeleen dhaabni alagaadha eegee dhaabdi jedha sun dhuguma abbootiin gadaatu Adonaayi faa deemanii baasanii micayyoo safuu uummata Oromoo cabsitee qullaa gadi baate sanuyyuu safuu biyya keenya cabsite sanuyyuu micayyoo sanuu ni iskisan jechaadha. Abbootiin gadaa dhaqanii garuu ijoollee Oromoo akkana wal miidhan ijoollee Oromoo jechaan wal cabsan kana maaliif hin gorsine abbootiin gadaa maaliif callisanii ilaalu safuu keenya kana maaliif waliin nu dhiisu dogongora dhaloonni keenya dogongoraa jiru dogongora ilmaan Oromoo dogongoraa jiran kana maaf dhiisu hunda caalaa galoo baga gammadde dhugaa gammadee fin jira mucaa kana qoramsa hedduu keessa darbee moonetti irratti gizee hedduu deddeebi'ee boo'ee moonetti ani dhiyoo kana moonetti soddaa haaraa gadi hin baasu gaafa ishiin jettu isa isatti heerumte se'ee dhugaa waa sin ajaa'ibu boochisaa turte itti heerumte jedhee yaadee ture ani. So kanuma siniin jedha dhugaa baga gammaddeen jedhaan obboleessa keenya kana waaqayyoon gaa'ila kee gaa'ila saaraaf Abrahaam si haa godhu gadi si haa dhaabu si haa milkeessisu kana booddee sin boochisinii hojjedhaatii bakka yaaddan gahaa fiiga qabaa jalaa fiiga bahaa ariitanii qabuun dadhabinaa hortanii firee waltisinii qabamuun dadhabinii waaqayyo hundeen keessan akka hundee qilxuu dagaagee haa baay'atu hiddi keessan lafeen keessan haa jabaatu jalqabni ilma aansoon intala nagahaa wajjin bula ilmaani soraa jedhe fayyisaa furii so baga gammaddee baga ijaarramteen jedhaanii keessattuu ijoolleen baay'een viidiyoo irratti hojjetanii fuudhee shooppiidhaan minaamin hundee maali shooppiin inni dhiiraa miti moo fuudhuun danda'u moo maaliif isin garuu wal cabsuu maa yaaddanii next viidiyoo kiyya kana sheer naaf godhaa hundi keessanuu anillee amma gara fuulduraatti gaa'ela godhachuufanii abbaa eebbuu faana shab jedhee shaabbee galchuufanii kaadha eebbutiyya karaa nagaa dhiisteesnillee haati eebbuutiif abbaan eebbuutis erga dhiisanii tutturaniiru waan ta'eef anillee abbaa eebbuu wajji gaa'ela godhachuufanii kanaafuu viidiyoo kana sheer godhaa guyyaa sargii kallattii laayifii sidii dabarsina piroogiraama achirra ture hundumaa jechaadha hundi guutuu isaa yuutuubima keenya kanaan gasinitti finna jechaadha. Kanaafuu viidiyoo kana sheer godhaa laayikii godhaa koomentii godhaa yaada godhaa qeeqa qabdanillee dogongora kana qabdanaan jettan yoo jiraate balballi inboxii kiyya yeroo kamiyyuu banaadha. Namni uffata kana barbaadan immoo ijajachuu barbaaddanii faaya abbaa gadaa faaya arsii Oromoo ijoollee siikoo mandoo faaya uffata Oromiyaa kutaa 11 kamuu isin hojjechiisa'ani namoonni barbaadan heloo jechuu bichaadha kan isinirraa argamu lakkoofsi inboxii jala jira jechaadha. Kanaafuu ana dhaggeeffattanii fi galatoomaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii galoo keenya baga ijaarramtee baga gammaddee congratulations siin jedheen jira. Waaqayyoon si haa gammachiisu gammachuun kee daran kan kana lama deebi'ee haa ta'u kan ittiin hortu kan ittiin deessu intalli kan deessu kan teettu kan deessu kan ardaa haa taatu maatiin hin dhasha malee intalli kanuma gosaati kanuma ofiraati kanuma ardiitti jedhanii kanuma akkasii komandoositti intalli kanuma ardaati jedhu maqaa dhabbaqee abbaatti dhalatte malee kanuma ardaati jedhan. Kanaafuu kan ardaa teessu kan deessu si haa taatu hurtanii kan ittiin akaakayyuu akaakilee arrii waliin filattasiniif haa ta'uun jedhaanii galatoomaa viidiyoo kana sheer naaf godhaati chaanela kiyya torbaan kana keessa mee kuma torba nagashaa dhugaa kuma torba nagashaa waan adda wayii fidee dhufaan jira waan adda iciitii haadha eebbuuf namni dhaga'uu barbaadan viidiyoo haadha eebbuu haakee godhee waan yuutuubii ishee haakee godhee imeelii ishee waan harka jiruuf viidiyoo addaa tokko qabadhee dhufaan jira. Kanaafuu iciitii ishee gadi baasuufanii viidiyoo kana sheer godhaa. Subscribe kiyyallee naa godhaa.